Ashama akkam jirtu hordoftoonni qiddoo YouTube marti keessan siniin jechaa egaa guyyaa kaleessaa akkuma ganama irratti suura biqinuu godhan Abrahaam fa'ii gara galgala irratti immoo viidiyoo fidanii dhufanii jiru jechuudha. Ani asirratti jechuudha natti dhaga'ameera. Maaltu sitti dhaga'ame naan jettanii hordoftoota. Yeroo darbee maayikiin akka isaa walitti fidanii roottafanaa daldalanii inni deemee arginee turre jechuudha. Jireenya mataa kootiin jiraadhe jechuudha. Qoy namni kuni inni isamoo itti fufalaa ta'ee maaliif guyyaa tokko olee of hin dhaggeeffatiin mee akka shamarree tokkotti asoofna yoo ta'e jechuudha. Boruun nuti waanis taanus hin beeknu waan ta'eef kaa keessa bubbuufannaa hordoftoota kiyyaa jechuudha. Haadha manaa safaana walii galuu didanii araara bu'uu didee inni bahee qajeele. Mucaan inni kun immoo haadha manaa bira dhaqeetu adaraa mucaa isa dhaluudhaaf yookiin immoo da'uudhaaf jettu jedhee haadha manaa kakachiisa. Inni immoo asii immoo waadaa gala jechuudha. Maal jettu meesin akkamitti yaaddan akkamitti fudhattan dhugaa rabbii? Namatti dhaga'ama rabbii. Mee galgala ishii ganama kakachiisee galgala naaf iddoo kan argitu mee maal jettu mee? Isa dhugaa rabbii jechuudha. Abrahaam amma sittani ma isa dhugaa waan sirraa mul'atu si jechuudha. Kolfa dhugaa ta'e gammachiisteetti jedhame malee kolfisiisteetti jedhame malee kolfa dhugaa ta'e Abrahaami kolfuu argatan yoo beektaniitu ta'e argine beenna jedhaan tala kana faana jechuudha. Irra gubbaa kolfaa, irra gubbaa haammataa, irra gubbaa dhungataa inni jechuudha. Ishiin garuu isa dhugaa dubbachuudhaaf isuma dhugaa ati jechuudha. Kana ishiin isa faana ta'uus barbaaddu isa biras akka mindin fagaachuun barbaanne jechuudha. Egaa dhufe gaafa dhufu nagaa nu gaafate isheen nuti nagaa fudhanne elaa ermeellaan jedhe miseejii akka namaa xalayyaa barreessutti na barreessite isas hin deebisneefi na bilbiltisi bilbila jalaa hin kaasne guyyaa 3-4-5 ennananii wal argina jedhee bilbiluu fi hin gaggabde akkam akka ishiin taate jedhee jechuudha. Ishiin jaalalaan miti kanatti siqaa jirtu waan biraa fi miti jetta. As ijoollee isaan kun akkas jedhu jechuudha. Ishiin immoo jaalalaaf maraachaa jirti jechuudha. Qabeenyaan sitti dhufte mee qabeenya ishii mul'ifteet nama qabeenya isaa mul'isee sitti dhufee badiisa ibiddaaf akkasii oofu beeki. Dhugaa sitti fakkaate mee nuti bagatti cabsitee baga gootee tokko yoo si didde tokko sin diddu sin jennaan dhuguma seetemu dhuguma seetemu. Namni waggaarii damatti walitti deebi'a zimmeedhatu waan tokkitti xuxuqqa tokkitti hin qabaatiin taa'aadha mana isaatti deebi'a abbaa mana isaatti deebi'a maaliin inni akkana irra gubbaa irra dibaa akka jedhan sana irra gubbaa ma kolfatame inni ufte kaa inni dhungatte kaa as butte kaa achi butte kaa inni xuxuxxe kaa uffeette kaa waan gootu dhabde kaa boolla lixxu wallaalte samiin ishii fudhachuu dide dhungatte kaa asii fachi gaggaragalchite kaa qixxaa qamadii isaa yeroo birratti qixxaan sana seete caccabsaa isaa hojjechuudhaaf mucaa achi booda baay'een dhiphadheette baay'een cannaqame maali garuu yoo bilbila nama jalaallee kaaste lakki haala kanaaf iyyuu naaf hin mijanne yoo jette maala qaba jetteetu jechuudha kan ishiin dubbachaa turte jechuudha. Sobam achi booda immoo dingata waan harkaa baay'ee beektu fiqiraa eegabaa hin jette. Innaa sana Abrahaamii afaan isaa walitti qabate naanni jedhuun bakka dhiisi bira darbeette. Kana jechuun maa jechuu ishiiti jaalalli siif hin galu. Dhiira qalabatii qubarraa qabu moo? Otoo qalabatee moo qubarraa inni baasee mee argite yoo namee qaata duute. Ilamee ilaalamee akkatti ishiin quba ishii keessa galfattee jirtu misurum kanarratti siniifaa galumee maal jechuudha mee kunni dhugaa. Amma kun hiriyaa zimmeedhamee jettanii yaaddu amma zimmeedhamee jettanii yaaddu amma iyyaaddu amma hordoftoota kiyya iyyaaddu amma lammeewwan ko iyyaadduun jedhe. Jalqaba irratti gaafa dhaxxanii gaalatti galtanii jechuudha dhugaan siniin jedhe. Amma miila qeensa saarraatii kaasaati hanga rifeensa mataa isaatiitti jechuudha. Abaxxaraa sora ofitti waamuu keessaniin dura tole jechuu keessaniidhaan dura jechuudha.
dhiironni tokko tokkommoo jechuudha manatti haadha mana isaanii siqaahii afarii nyaachisanii jechuudha. Alatti immoo gootonni jiru. Isa dhugaan siniin jedhaan nan beekan. Alatti maqaan isaanii samiirra teessoo ulfinaarra kan ta'an manatti garuu haadha mana isaanii kan rakkisan jechuudha. Amma ni Ruutaatti faradu nan deebi'e egaa Ruutaaf hin qabsaa amma isa dhugaan jedha. Abiraam si hin qabsaa ta'uu dide kan kee hin taane. Amma Ruutaanii kan ishiin barbaaddu qulqulluu kan ta'e akka inni dubartii faana waliin agarre kan ishiin barbaaddu. Inni immoo baheetu kina akkasittidhaan kuni intala hoteelaati isiniin jedhe namatti yeroo darbee dhugaa rabbii milixxee baate obboleessi ishii buchee faana wal lolaa ishiin asii immoo Abiraam hin saamte jechuudha. Waan inni jedhu obboleessi ishii kaleessatoo dhageessanii gurra sin qabachiisa daallee qabdeedha. Ishiin dubara dhiira saawuu beektu yookiin immoo dhiira ofitti waamuu beektudha. Jaalateetitti galee Abiraamidhaan dhiisaa Abiraam jireenyaa jiraatu Abiraam sin hin gaddisiisuu Ruutaa yoo ta'e kootu gali jennaanii diddee isa biraan immoo qiyaadha kootiin deemaa achittan daa jechaa jirti. Kanaafiyyuu jireenya mataa isaatii haa jiraatu dhiisaa waan sin hin galchine keessa hin galiinaa jennaanii bucheen maal jedhaan qabeenya sin fiddan iddoo sin fiddan beennaa akkatti sin fiddan beennaa. Ishiin immoo Ermeellaan immoo Abiraam irratti mastafaaqarii hojjette ta'uu mala malee Abiraam nama akkanaa hin turre. Dhugaadhumaan yoo amantus ta'e amanuu baattus elaa Ruutaa fi Abiraam yoo tokko isaan hin ta'ini maal jette jedhi ani surree koo hidhadhee hin deemu jedhee kakata ture akkanni jedhee akkanni dubbatettan sinitti bahe jechuudha. Achi booda egaa omaan ta'uun dhiisii wanta akkasiin jiru jireenya ishee kanarratti taphatee walitti hin deebi'an isaanii jechaanii ture jechuudha. Baay'ee nama dhibaa ka obboleessi yeroo daallee obboleetti ilaalu maa jettume wanee jaarraa 21ffaa hin saalfatu hin jedhame dhugaa rabbiin saalfatu hin jedhe nama akkas jedhu hin jedhame. Sanyiin keenya sanyii eenyu akka ta'e hin beektaa. Yoonaa immoo jechuudha uumamni isaa roobeel malee waan tokko ittiin qabu fashaka wayii nama kabajamaa kan ta'e nama iddoo qabudha nama guddaadhaan bara. Sanyii keenya qorachuu dandeessa maalii keenyadha bucheen anaa durii otoo ta'e sin sukkuma ture gadansi qabe si shaka turedhaan jechuudha. Dhuguma bucheen baay'ee jedhanyaadhaan iyyuu nan beekasa kana. Akkasitti isaan immoo hasiifataa jechaa hoolanii zana jechaa hoolanii isa kan biraa miti waadaayyuu galchisiifatteetti waadaan ishiin galchisiifatte immoo waadaa naagaleennaan waadaa maaliin sii galayennaanii bakka waadaa naagaleennaan waadaa nati naagaltuu lubbuun koo xacannaxxee na keessaa ba'u finxir jechuuf waan ta'eefi sigatee eessayyuu naqu jedhiitii waadaa naagalii jettee eessayyuu naqu sigatee jedheetu irruma gubbaa immoo akka mala isaatii harka ishee rukute jechuudha. Maaloo jireenya irra dibaa maaloo nu haa ga'ume jireenya irra dibaa jireenya irra dibaame jireenya dhugaa miti. Isaan kun immoo asitti immoo jechuudha faranjiin immoo jechuudha yeroo darbise gaa akka ishiin Abiraamin jaalattes adda baasee itti ture Ruutaaf ittillee Abeelittillee jechuudha. Ermillaan lammata akkan arganne jedhanii jechuudha. Egaa Abiraam ofii isaatti bilbila falka qaba ofii isaatti bilbilee argata. Haa ta'uyyuu malee Buruukiin hin gaafannee Abeel bichaan gaafadheera lachan isaaniiyyuu nan gaafadha jedhee waameera jedhee dhufee gaafanne dhufee jedhu Buruuk maal gochaa jirtu wanti isin gochaa jirtan kun gaarii miti. Ermeellaan maalum fuutee Abiraam jalaa hambisuu qabdu maaliif akka isheen dhufte dubbadheeraa san dubbadhe immoo sanas immoo argiteettaa jennaanii ati akka jettutti anis dhagayeera garuu haa ta'uyyuu malee natti jettu sirrii miti. Gaafa wani konkireeshinii sana jechuudha gaafa 400 sana jechuudha ati irratti argamteetta maaliif innaa sanaan gaafatiin akkasin jedhiniyyuu amma kan akkana jettu gaafa inni jedhuuni bakka isa darbe dhiisitii isa mahaasofnaa jedheeni
Gaafa akkas jedhuuni Abeel dhufee kaleessa hootii akkasittiidhaanii osoo waliin galiin nu biraa kuttanii amma immoo akkamittiin inni kootunaan jettee nama dandeessa gaafa na waamtus immoo kaameraadhaanii maaliifidha kanatti na waamtuu jennaan ani ammayyuu ta'eera taanaanii ermeellaadhaanii akkasin jireenyaa Abrahaam keessaa baastanii yennaan oddoo hojii ishii nan beeka mana ishii nan beeka jireenya ishee hundumayyuu nan beeka jetteetta kanaafiyyuu dhaabuu dandeessati kanaan achi akkas jettee maqaa kun dhayin jedhe jechuudha. Habeeli yeroo Habeel akkana jedhuuni ani sumaanin jedha sintuu fidee akka fiddanitti fuudhaati jireenya isaanii keessaa baasa Ruutaa fi Abrahaam walitti deebi'anii jennaani oduun odeessiini jaalatamuudhaaf dhuftee ol fuudhamuudhaaf dhuftee jagnaa siin jechuuf namni akkas kaasuudhaaf malee wanta Ruutaaf itti goote maali jennaani oma tokkoyyuu hin gooneefi garuummoo jireenya isaanii akka toora galuuf nan barbaada gargar ba'uu isaanii hin fedhu jennaan eenyutu akkas jedhe kaleessas akkasnaan jettee ani kanaa booddee obsa sii fixadheera. Obsa fixadhe obsa kan jedhamu annama dallansisee hin beeku amma garuu si'innan dallansiisaa gaafa waliin jechuudhaan jechoota hin tattaane walitti daddarbachuu jalqabanii dubartii birree qabdu birriidhaanii goyoomsitanii jedhe galata waaqaa Abrahaamis qaba maal birreedha jedhe natti fakkaatanii waan isaan beeku yoo akkuma jedhame afuura kanatti hojjechiifatte hin beeku garuu immoo in kufa ture simmoota akkas ta'e immoo jechuudha. Abrahaamii waan amma kana achi gaameen fakkaatu garuu an akkuma isiniin jedhe tsabala haa deemu isa dhugaa inni ammayyuu intalaadhaanii masqalatti baadiyyaan deemaa jechaa jira buttaa jira wannaan lakkii buttaa jiraadha achitti baadiyyaan deema jedhee jira jechuudha. Sooddoo deema moobee sanatti kabajama sirrittidhaani masqalli akkami waan saashinis nan deema jettee anarmee qofa nan deema innaanni jedhu ishiinis immoo armee nan deemanis isaanuma faana iyyuuti jennaani eenyu faana bulta waliin jedhu maal bulta waliin jedhu maaliif diichi namatti hin tolu iyyuu namatti hin tolu sinitti toleera moo natti hin tolle jechuudha na si faanaan bula kaa jetti waan ta'e jetti hara kana har'a jechuudha har'a rakkoo guddaan ni jira waliin isa har'a maaliif jennaan beellamni har'atti qabatameera Maakii akkasumallee Ruutaa Heermii Abrahaam walii iddoo tokkotti naasofna jedhamee walii galaniiru Markii fi Ruutaan jechuudha. Haadha waliif hin galan. Ruutaan otoo viidiyoo kana hin argin dura kana ishii waadaa galtee ani hin beeku ijoolleen asii kinoo wal fixaa jirti waltumaa jirti booda baqqaayii salbaa jedhaan bitamtanii amma na shakke yoo maal shakkite naan hin jettanii maal shakkite naan jettanii Abeelii fi Buruuk akkuma warqii saatii warqii Abrahaamii bitte birrii wayii itti kennitee dura haasofsiistee jechuudha. Qarshii wayii laattee fi yoo dhufte ammas dubbiin biraa maganaa falfalle gadi ba'a. Dhugaan siniin jedhama shakkuun jalqabanii yaaduun jalqabe sababni isaa gaafa dhuftu karaa isaanii dhufte waan ta'eefi maali akkamittiidhaan kana gochuu dandeesse akkamittiidhaan jedhanii yaadanii gaa'ela kana gidduutti rakkoo uumaa jedhanii ni yaadu turan garuu qarshiidhaan yoo goyoomsitee qarshii irratti nyaatanii boodale salphatinaan hin beekan amma isa kana natti dhufaa jira jechuudha na yamannanya mega boodarraa tuma akkasitti wal lolanuu faranjiidhaan jechuudha qabanii jechuudha Abeelii fi Buruuki itichoodhaan laxallaxanii mucaachi ka'ee baqate jechuudha. Inde siira sanamma kana siniin jedhu jechuudha. Keessa hin hojjannaadha malee iyyuu keessa bu'aa qabaa jettaniitu malee iyyuu mee jechuudha. Namni zimuma jedhee nama ji'amma kanaa dhaabbatee namaaf dhaadatee hodii odeessuu hin jiru. Otoo viidiyoo hin taane inaasawwan isa dhugaan siniin jedhe hin dubbatan. Yeroo tokko araaramii akkas ta'e jedhu sana boodan isu turan amma bu'aa waan qabanii fi haasawaa jiru waan ta'eef dhukkee kaasaa jiru waan ta'eef yoo reebamanis omaa miti amma walitti bu'anii jiru isaan kun fataa jechaa jiru masqala waliin deemna jedhaniiru
Ruutiyeen immoo gara manaatti akka deebitu wadaan galameera. Mee maal xaala? In bukaa gana, in tolfama gana, in nyaatama gana. Isa kanas hin jedhamee subscribe, like gochuudhaan mee kinoo jirreedha.